Carraanaa kennaati jalqabaa rabbiin si wajjin haa jiraatan jedha. Dubbiin akkuma abbaan itti hiikkate ta'a. Waan si mudate kana fayyumaa fi jedhe. Rabbii uummatoota godha malee waan ta'e miidhus irratti hin hojjetu. Maaliif waan kana keessa darbine waan ta'eef. Silaa kana irratti dubbannu si gargaarre si baasuudha kun hin danda'amu. Amma immoo yoo ulee nama biraa dhabnee Kaalid jennee tokkummaa jennee Akmal jennee Najiib jennee numeerillee amma himatu jennee yoo rabbi gadi buuse si gargaarra. Biyya keessatti nama hojjetattu yoo ta'e hojii si bannaa yoo immoo biyyi si jibbisiise gara Dubaay kanallee waraqaa baafnee si erginee jennaan isa shoorxaan miillataa dhaqattu dhiiftee fataa jechuu dandeessan kana onnee raamsatti madhugaadha. Sin gargaara waan jedhe sin gargaara hin dubbatini abaluun jedhini sichi namni gaggeessitti ba'ee namni si qabsiisee natu qabsiisee jedhee dhaadachuu danda'a. Sun fudhataman qabu. Ati wanti si qunname kun ka'eema jedhe rabbiin kadhatu achi keessatti salaata baay'eessi du'aa heddummeessi. Maaliif wanni haga sinaasise kuni borqee deessisi dhagahamuu danda'a. Fakkeenyaaf kan amma gaafan qabamu birrii yaala kuma 13 obboleessi tokkummaan kun na baasuu jedhee kadhatee dadhabe. Garuu achi keessatti rakkoo hanga ta'e keessummeessanii alhamdulillah har'a akkan suudiitti jiraatu walittan jiraataa jira. Waanta tokko irraan kaa'ati. Dhugaa rabbii si gargaara si wajji jirra rabbillee si kadhanna yoo gadi buutellee quba si qabaanna kanaaf sammuu fi nyaatinni jiruun suudii akka qadaadii waatii nama illee komatiin abbaan akka obboleessaatti du'aa isa kadhate haa kadhatu abbaan si gargaara si haa gargaaru wanna tokko dandaadhaan qaban obboleessa koo inuma sii darbaa amala ammaa irratti jiraachuu dandeessa kanuma hin jedhe. Galatoomaa waan rakkoo. Kanuma laatuun kanuma abdii kana kanuma kan jechuu barbaadu. Wanti biraa tokko hin jiru. Garuu jalaa badee akkuma isin duratti kaaftan cubbuu sagalii du'aa jedhan kanaaf rabbiin nama cubbuun godhini abdii yaada bareedaa fide kalas akkuma ni jedhe si bira dhaaban namooti koomaa rakkoon tokko hin jiru abshirii rabbi nagaadhaan milkiidhaan gammachuudhaan si agartu yeroo dhiyootti diina kee nama garaa gubu rabbi si haa taasisu uumaa rakkoon qabu Du'aadhaan akka dhaabbataa jennee du'aadhaan akka dhaabbataa. Abshira biyyaan waa tokko namni deetti jirtu hanqatu hin jiru numa mala eeggata guyyaadhaan malee ta'u. Yaa wallaahi gooftaan immoo akkuma nama hojjetan nama hojjechuu ta'a. Uumaa rakkoon hin jiru. Irra guddaa ilmi namaa maa inni beektaa wanta ati beekuu qabdu keessatti nama of gammachiisuun hin ta'u wanti godhamu tokko hin jiru abdii. Galee waan danda'amu waan godhamu qabu tokko waamni karaan itti barbaadamu tokko irratti namni olii gadi dubbata malee wanta karaa hin qabne tokko irratti bakka akkuma abdiin amma jedhe salaatiiti rabbiinis kadhu hanga danda'ame tokkoon. Nambaadhe asitti nambaadhe asiin gadi baadhe abdiif sadhe anee yaadaan jiru ansiluma. Anammas lama inni beektaa mana michuutti waa'ee kanaa yeroo ati himattu wanti ni na jibbisiise bifa siyaasaatiin wal qabsiisanii akka waan ijoolleen jimmaa qoftii har'a rakkoon waa wal qabsiiftutti fudhatanii haasaa waan hin taane xembireerraan na jibbisiise si galee. Kuni eenyuun irrayyuu namni baalageen tokko tokko kutaa hunda keessaa kan wal qabsiisu ni jira. Kana eenyuyyuu ni beekaa akka addisii wayitti dubbataa turan. Kanaaf inni achitti natti dhagahame beektaa. Akka nama qaba leelluu tokko naarsee ture. Wanti inshallah rabbi galee godhu. Biinka viidiyoon keessoodhaan guruupiin sirratti hojjetamaa ture sana jira. Inshallah sanammoo itti deemnaa ijoolleenis guruupii sana warri quba qaban jiru natti fakkaatu. Ittuma deemnaa homaa yaadanii jechuun barbaada. Abdii gira. Akkasii amma booda jechuudha inshallah domoceen ni jira kunoo waan hin dubbate waan babbareedaa dubbate. Qaamota shakkite kana siif qulqulleessinaa gara biraa immoo waan dandeenyan si cina dhaabbannaa achi siif gochuu hin dandeenyu amma hin beektaa harka irratti keessaniiru. Kanaaf namni dhugumaan mucaa kana quuqamtan yoo jiraattan waan dandeessan godhaa fi rabbiin kadhaa fi malee as teessanis mammaan harcaasuu jecha naqxanii ittiin nama rabsuu fi waan tokko furmaatan fiduuf. Isuma dhugaa isinitti himna. Abdii geeraa yeroo baay'ee dubbadheera. Afaaniin dubbata malee garaan isaa ta'edha. Akkuma amma ijoollee kana himataa jiru borimmoo nama qulqullaa'uu fi danda'udha. Maaliif miira haarii keessa jira ijoollee kanaanii wallalee jira. Tarii akkana irratti dalaganii dhumaa dhugaa himate malee yookiin cubbuus miti. Jaris immoo qulqullaa'aniiruu fi
dhugaa sammuu hin baasnu hin barbaannaa fi iddoo ta'e jechuudha. Rabbiin immoo nama shira kana irratti shira hundumaa hin baasaaf shira. Yaa akkasii yaa tokko ko dubbii dhugaati. Alaa kulli yaali dubbiin danatee farreetti hin fe'amu. Dhaabbachuu malee wanni nuti goonu jiru isuma si'achiitti immoo ijoollee keenyaaf carraa kanatti fayyadamee wannan carraa keenyatti fayyadamee wannan isinitti himuu barbaadu biyya kanatti amma yoo nama tokko qabsiisuu barbaadanii yakkamaa dubbii yakkaatii wajjin nama hin himatinaa jechuudha. Yoo akkanaan dhaqee isinii qabuu danda'e kan danda'u. Tokkummaa yakkamaadha. Tokkummaan nama akkanaati jettanii himtanii maqaa baaftanii akka arabni biyya kanatti immoo namni yakkaan hidhamee dubbii cimaadha yakkaan nama hin himatina. Daqiiqaa takkanaa kennu. Dhaabu yeroo takka hojiirraan jira. Dhiifama naa godha. Duraan dursoo rabbi nagayaan si haa galchu. Namni rabbumaa tokkichaa beeka akkana jennee murteessuu hin dandeenyu. Isa hiisise rabbumaa beeka. Isaan kakatanii kakasuu baatanii yoo isaan ta'es rabbiin jazaa isaanii ni kafalaaf. Garuu awwaluu jechuun namatti ulfaata. Ani akka yaada kiyyaatti jechuudha. Waa'ee kanarraa illee dubbachuun barbaadu. Akkana. Maaliif isaan amma kakataniif isaan miti jechuus hin dandeenyu. Kakatuu baachaniis isaan jechuus hin dandeenyu. Kabeeku rabbii tokkichaa qofa. Yoo isaan ta'e rabbiin jazaa kafaluuf. Innaa waan kana awwaluu jechuun if qusadha. Inni miira keessa jira. Kanaan jiru barbaada. Lammaffaa obboleeyyan kiyyaa. Hundi keessan keessaaf warri Suudii jirtan tokkoffaa. Lammaffaa warri Suudii irraa galtan dhiifama naa godhaa garuu waan hin gubadheef si galee kaleessa irratti qofa nama meeqaa shumeessii keessatti quba qabdan dhageessanii jirtan miidiyaa kan gubarra. Warri Suudii jirtan waan kanumaa isin eeggata. Warri galtanoo maaliif uummata kana dagattan? Dhukkuba daddabraa lakkoofsa caa 37 qofa kaleessa nama 4 lubbuu bee. Nama 16 sakaraatatti jira. Laayivii finnee kakkatanii reef kumanurraa baasaa ga'anii dadhaban. Arra nama 800tu wareedhaaf dhufe. Dhiifama naa godhaati. Namni amma dilli kuni wareedhaaf dhufe. Obboleeyyan isaanii kan nama jimmaani amma nama achi keessaa akka du'een beeka. Garuu maaliin godhe? Himaxasiin naan jaan. Himaxasiin footoo isaanii hin qaba. Aboluu du'ii naan jaan. Sooshaal miidiyaa irraa maatii isaa gisee arkitu maal jetti? Daa'imaa du'aa jiran. Nama waa'ee shubbaa takkaa qofaan isin himuu jira amma. Nama 16 lubbuutti jira. Kaleessa du'anii du'uu baatayu gidaara irraa bilbilan. Abdii culullee faa gaafadhu. Nama 4 lubbuu bee waa'ee shubbaa takka kadhiisi shubbaalee biraa keessa dhiisiiti. Namni 16 jaala dhabee nama isaaniif iyyuu dhabee arra garuu isin carraa kana fayyadameetiif ajandaa keessaa bahee dubbachuu jiranii beektaa. Egaa torbee lama iyyaatiin jira kophaa kiyyaanii biyya faranjiitiin jiranii beektan. Garuu daa'ima achitti du'aa jira. Shamarraatu balaaxa irratti du'aa jira. Yoo namni dhukkubsate yaalan harkatu. Maaliif uummata kanaaf akkana walii qabamtanii namni dilli kun geema jala dhaquurra keessaafuu ijoolleen Suudii jirta. Warri galtan keessaafuu kan keessaa irratti arroo sagalee dhiistanii saduu kana ni bartanii saree miti bakka du'aa jiru bar. Ilma namaati du'aa jira bar mana hidhaa keessatti. Akka nama saree du'uutti illee haasawaan jirtan. Inni dhageessan nama 4 du'ee edda qofatti mana shubbaa tokko keessa. Nama 350 mana caa 37 imbaasiitti illee iyyitanii nama hafeessan nama 16 mi'uutii qabadhu Ahmed Kamal. Kana ajaa'ibdanan hedduun ajaa'ibaa jirtan. Obboleeyyan kiyya waniin isinii dhaabu isinitti hin dheeressu akkuma akkana baay'attanii waa'ee abdii geeraa irraa haasoytan ijoollee keessaa nama 100tti lakkaa'u. Shumeesii keessa nama 70 daataadhaan qabna amma guutamee jechuudha. 50 jaanii isaan ibsa kanna turanii embaasii mataan isaanii. Dhiisi warra kamisheetii fi kana waggaa takka achi keessatti dhumaa jiru dhiisa.
Shumeesumaa fi karjii keessa nama jiru hanqa jiru ni beektan. Uummanni kun yaala harkachaa hin jiru. Feestaala irraa guuranii dhukkubni daddabaraatti dabree bar dubartii dhiirtillee humaa miti dubartii bar lafa keenya yoo dhufee jaamana kana mana hidhaa sana ajaa ol seenuu hin dandeenye bar naan jaan ni beekta abdii ati mana dhiiraa ta'uu ni beekta rakkina sana abdii Oromoo. Aya laguun yeroo itti nama dhufe yoo bishaan irraa muran hanqam tokko namni yoo hin dhiqatin asoo kana hunda harkitanii za'aa 24 ajandaa biraa dhiistanii waa'ee ijoolleen teessanii silaa dubbattan natti tola keessaafuu ijoolleen biyya Arabaa warri baru arraa asii waan biraa ajandaa oofte baru sagalee naataa jettee giraara rabalchite boocha dhugaa jettu si. Ani warra biyya Faranjii jiruuf warra Itoophiyaa jiru hin laalu isinuu nama miliyoona kachi jiru maa sagalee waliin taane lubbuu nama bahaa jiraami. Haya kuni ka information mana abdii culullee qofarraa ka harkanne eda qofatti nama afur ka lubbuun bee. Akka duriitti illee carraa harkatanii laayivii hojjechuu hin dandeenye. Uummata kana guutuu dagattan fudhadhaa liqimsa haadhaa'ullee tokkummaan baruu qabuu mala. Warri biraatis baruu qabamtuu maltan. Hageema malee wanta jechuu malee waan biraatu irraanfatan ijoollee lubbuu namaa kana. Uummanni kun bar siyaasaa fi miti biyyaa bee dagalagataaf bee mootummaan Suudii animaa godhuu hin danda'u jedha hanqa hin baasii gadi buunee dhaheenee isin gaafanne nuti. Hanqa mootummaan Itoophiyaa hayyama kan dhuunfaa godhuu hin dandeenyu kun jaan hin deebisan hayyoota meeqa miilarra kufee isin qarqee jechuudha akka nama dhuunfaa tokkotti. Yoo isin sagalee hin taane torbee lama sagalee jalqabneef koree takka dhaaban koree xiqqoo takka isin dhaabnaan dhaabbate silaa itti fufne Finfinnee irratti huccuu guddaa ministeerii koree dhaabe koree uummata galchituu jaanii dhaaban. Maaliif? Torbee lameen kana waan wadhine jecha waan iyyineef jecha nuti miti akka galchu rabbii galcha sababuma garuu kanaaf obboleeyyan keessanitti dhiifama yooni na isin ontejaa lubbuu teessanii fi amma hojii dhaabeetiin ontejaa jira galatooma ajandaa birallee yoo dhufe waan kana keessatti ontenja'ina hanqa ijoolleen teenya galtu ajandaa kana addaan hin dhaabina. Mootummaan Suudii ilaa imbaasii biyya sadiitiin ani hayyoota karadhee dhaqanii qaamaadhaan sagantaa qabatanii nuti uumaa qoruu hin dandeenyu jaa nuti tikeeta nuti baasa wacii nu baasa maali gaa warra yakkan qabne warra yakka qabu kana maal maqaa jaanii qadii maali qadii qadiyyaa warra qadiyyaa hin qabne warra qadiyyaa hin ta'in nuti nama miliyoonoo ta'e nuti torbaan takka galchinee fixaan waan jaa kana deebisaan isaanii garuu warri imbaasiin Suudii Itoophiyaa ka Suudii jiru ummata kana fudhachuudhaaf hayyama miti jaa. Kanaaf dhiibbaan irratti godhu akkuma 2019 2020 takka waggaa 3 asinirraa feestaala uffannee isin eeyyene kan torbee lama asitti guyyuma 3 iyyinaa achumaan haftan. Kanaaf obboleeyyan keenya ummataadhaaf sagalee ta'a uummanni akka baalaa horkufaa jira. Muniroo galatoomi sagaleen keessanii yeroo darbe godhaa turtan dhagaamee ture uummanni akkuma ati beektu guyyaa tokko girrisee bada rakkoon uummata keenya akkuma ati jette kana rakkoodha nu immoo dubbachuudhaaf nuuf hin mijatu hin beekta biyya nuti keessa jirru embaasiin Itoophiyaa guyyaa dheengaddaa asirraa jijjiirama godhatanii gara biyyaa galan fakkeenyaaf konsolaa magaalaa Riyaad Abdul Jabbaar namoonni xiqqoo si hawaasa kanaaf boqama qaban jedhamee yaadamaa ture asirraa jijjiiramanii turan gara biyyaa shanyaamanii turanii beekta. Isaan sun immoo waa hunda xumurree jirra torban kana booda lammiilee kana galchuudhaaf jedhanii geggeessaa sana irratti dubbatanii turanii beekta. Garuu uummanni keenya callisee jira yoo ati sachoote malee. Laal akkanni sheekootii sagalee isin hin taane warra shira uumuu jira yeroo takka dhaabbu yeroo takka shira takkoon isin hin dhaabbu yeroo takka shira amma deemaa jiru. Okay, tifuufiitiin. Inni as jala jirtan Amuu Shariif liibii seenee jira natti fakkaata deemaati asitti waamaa sagantaa wayii qabna ture. Ayyeetti fufi Munir. Laal shira takkoo jira ijoollee Suudii irratti ka'u deemaa jiru. Maal nuun jaan amma qabatamaan akka sheekootii akka Ustaad Raayyaa fa'aa akka Sheek Amin Ibroo fa'aa. Maal jaanii ijoollee ni galchina karaa baharaatiin torbaan takka booda deebi'anii. Kana mootummaa Itoophiyaa hin laallatu. Mootummaan Itoophiyaa yoo dandeesse carraa hojii Itoophiyaatti uumuu qaba. Ammas ajandaan ammaa miti ajandaan kun. Akka ajandaan akka namni keenya sagalee taanee nama du'u jiru.
nama tokko fakkeenyaaf tokkummaan kuni yoo hallayyaa keessa qofee caccabe durani baasta malee maaliif deebita maaliif seentee jettee hin gaafattu. Ka baharaan deebee dhiisaati warra kaan galcha olola irraa dhiisa. Dhaaba Oromoo Community Saudi Arabia rabbii kee sodaadhu wanni ati maxxansaa jirtu. Sagalee uummata kanaa ukkaamsaa jira. Yeroon itti uummata kana itti balaaleffannu ammaa miti. Warri deebi'ee dhiisaati mee warruma kaanuu 100,000 olii jira. Daataa imbaasii keessaa ni arganna. Nama quuqama qabu jira, nama rabbi sodaatu jira achi keessaas. Mootummaan Suudii riippoortii gooti yeroo hunda narraa fudhadhaa jettee kanaaf baharaan galanuu namni silaa qabee adabuu qabu Suudiin nama baharaan seen kan qabne yeroo dhibba deebitu waa takka sin goone tikeetaas qabaasu Suudii Haayila Sillaasee irraa jalqabee. Leencoo baatii karaa banii uummanni kun siyaasa wajjin wal qabatan qabu. Nama lamaa sadii as gubbaa iyyita jettanii maqaa isaanii hin xureessinaa. Uummanni kun ka masgiida jaaru, ka madarasaa jaaru, ka yatiima gargaaru. Dhabanii fuudha dhabanii ijoollee isaanii nam sagal nam kudhan ilaa kolleejii biyya kana kan guddisaa jiru ijoollee Suudiiti. Miidiyaan Islaamaa yoo dhaabbatte sheekoon Islaamaa yoo dhaqan namni makiinaa bituuf uummata kana arra gurra irraa cufachuun sirrii miti godhe. Uummanni kun dalagataaf biyyaabee yeroo amma baharaan deebi'uu baatan kanaa miti. Mootummaan Suudii baharaan deebi'ee qabanii taa'an jiru. Sababan barbaadina uummata kana galchaan jaa galatoomaa dhiifama yoo nisi Alfaadhaayee. Galatooma abbaan carraame yaada keessanitti fufaatee inshallah rabbiin yaada gaarii yaadni Muniir yaada gaariidha naa ta'ee jira naa dhibbaa dhibbatti gini akkan jedhe namni keenya eenyuun biraa bakka wanni akkanaa wanni gaariin haasa'amu jaallatu Muniiriin biraan bakka wanni gaariin haasa'amu hin jaallatu namni keenya akkuma nama jedhe amma silaa bakkuma walloliisaa bakkuma suuraan namaa gombifamee akka waanii suuraa namaa gombisuun aayyummaa doktora digiriinnatii PhD mojinnii jettan kana namaa fidu wayi suuraa namaa gombistanii ajandaa godhatee akkuma isin jettan girrisee diriiree dhufu yeroo wanna akkanaa eenyu ta'e namni nama dhaggeeffatu tokko hin jiru garuu immoo rakkinni jaratti dhufe kun rakkinuma keenya numa jechaadha nuti amma jiraattaa jirra malee waan ganama kan dhufu Allahu aalam isuma toof hirkaa qaba godhachi jirra ta'e asumaanitti fuufna ta'e kan of hirkaa qabu rabbumaan qofa rakkinni jaraa rakkina keenya akkitti dubbatan hin jiru biyya kanatti immoo Muniir xiqqoo namuma dubbatu jalaa sheer goonee dhanee dhaggeeffannee yaada namni dubbatu kana yoo walii qoonne malee amma shira danuutu xaxamaa jira jechaadha shira danuutu akka keessa jira jechaadha shira cimaa ati siin galle wayitu jira abaluu akkana abaluu shira waan akkanaa yaadaa jira kanaaf ijoollee sagalee ta'a kan jedhamu yaada danuutu kaamu nirkoo kanaaf ijoolleen as keessaa kanaaf jabaanii abbaanii dudubbachuu sodaatu beektaa kanaaf immoo namoota akkati jetti namoota akka kee kana nuuf dubbatan galatoomi egaa waggaa 3-4 silaala ijoollee Suudii kana wanni adda